Arra caaltuu ture beellama caaltuu ture kana mari'atte akkuma dhiyaateen poolisiin yeroo beellamaatti gaafatee ture kanaan dura gaafa 29 dhiyaatte guyyaa 10 eeyyamamee ture kanaanis poolisiin maal hojjettani jennaan qorannoo adda addaa gaggeessinee bilbila fuunee qaama laaluutti dabarsinee qorachaa jirra nutti baay'ate hojiin jedhanii sara dura isheen immoo waa'ee qabeessa ishee irratti boossee ani guyyaa 17 kan qabame guyyaa 17 kana keessa hidhamtoota warra kaan wajjin illee iddoo tokko akkan turu akkan isaan illee argunaaf hin eeyyamamne mana kophaa mana tokko keessatti natti cufamee duubaan natti qollofamee oolaa nama argeen beeku nama wajjin haasa'een beeku dipireeshinii keessa galeen jira kuni maaliif ta'a ani lammii biyya kanaa miti yeroo waan tokko biyya kanatti ta'u dursee anumatti hidhama ani maalidha ani maalan balleessee mucaas immoo guyyaa tokko mucaa 9 qaba guyyaa takka qofaan argaa nyaata illee nyaachuun dadhabee sababa dipireeshiniitiin mucaaf illee annam gahaa bahuu dide harmi koo mucaan koos miidhamaa jirti anis miidhamaan jira badii ani balleesse maalidha jettee isheen dubbattee ani immoo tokkoffaa kan illee akka abukaatoonni warraan illee egaa guyyaa isheen hidhamtee kaatee ishee arguudhaaf yaalii adda addaa guyyaan deddeebi'aa turre abbumti itti gaafatama fudhatee isheen eessa akka jirtu eenyutu qorataan ishee eenyu akka ta'e illee nutti himuu hin dandeenye kanaaf guyyaa 17 kana keessatti abukaatoon agarree maatii ishee fagootti malee dubbisnee obboleettiin ishee kan mucaa ishee geessuuf illee poolisoonni lama gidduu dhaabatanii mucaa harkaa fuudhanii isheen kilinika keessatti hoosiftee mucaa deebisanii fidu kanaaf miidhaa cimaatu irra gahee jira kun immoo seeraanis adeemsa seeraanis fudhataman qabu kun ta'uu qabu ka jedhu kaasnee lammaffaa mee qorannoon poolisii maal fakkaataa jennee gaafannee kanaan dura aniin dhiyaanne ture kanaan dura shororkeessummaadhaan ajjechaa caaluu sababa godhachuudhaan uummanni akka ka'u fi warri hidhatanii laga jiran waraanatti fufanii ajajjeetti kan jedhu ture kan duraan ittiin himatamte jechuudha. Kan duraan itti shakkamte. Immoo isa sanarratti maaliif akka ragaa dhaban ta'ee maal akka ta'e hin beeku galmeen qorannoo ishee fi tolfamee dhufe hin jiru poolisiin galmee qorannoo qabatee dhufe hin qabu. Waraqatuma fuula tokko akkas qabatee dhufe amma immoo amma odeeffannoon amma ni ga'ummoo ajjechaa caaluu wajjinis waan qoratamuu qabu jira sanaanis ni qorannaa walitti dhufeenya yeroo lagaa wajjin isheen qabdu ni qorannaa ka jedhuun yeroo beellamaa gaafatan ani immoo kun ta'uun qabu qabatamaadhaan ajjechaa caaluu wajjinis maal goote maaltu argame ragaa akkamii argatanii ragaa namaatu moo ragaa qabatamaa maaltu jira isa warra lagaa wajjin walitti dhufeenya jedhanis maayilli qabatamaadhaan maaltu argame manni ishee sakatta'ameera waan ilaaluu qaban ilaalaniiru qabeenyi ishee fuudhamee kan akka elektirooniksii ishee harka jiru fuudhamee qaama mootummaa harka galeera dubartiin kun haadha mucaati yoo mirga ofiitiin baate ragaa balleessitu sin qabdu yakkittiin ishee shakkamte kunis qabatamaadhaan wanta agarsiisu tokkollee hin jiru kana mirga ofiinaa baatu jedheen yoommoo mirga ofiin hin baatu yeroo beellamaatti gaafatama ta'e immoo yeroo gabaabaa akka kennamu ka jedhuun gaafadhee isheen baay'ee boossee mimmaan buuftee akka malee boossee akka malee gaddite boossee manni murtii sin boo'in jedhee yoo qoratamee dhugaan ba'ee inni ba'uu dandeessanaan poolisiin isheen kanaan duras yakkaan himatamteetti jedhee haala seerri ajajuun alatti kanaan dura isheen ittiin himatamtellee maqaadhee kun silaa ta'uun qabu ture mana murtiif ibse haa ta'u garuu manni murtii beellama guyyaa 10 manni abbaa qorataan gaafate dhiiseet guyyaa 8 qofa ayyamee gaafa 21tti ganama gaafa 21tti galmeen qorannoo dursee akka dhufu isheen immoo namoota hidhamtoota warra kaan wajjiniin akka wal biratti hidhamtu nuti isheefis eegumsi godhamee akka nama wajjin wal agartu maatii ishees akka agartu abukaatonis akka dubbisu ajaja kennee kanaan oolee jechuudha.